Ikatule wumnyada nafatna gorudide ukarte wayandu yanora bejoftina tarudide ya fayada bejede kayrota barbada figa umangarreje Ayah dupado sanan dupado ya Eenyu da kane addan bane or eenyu da dubbatu bakka boodeen dubbatu maaliif ammarre yoon seen ati dupado ayah War kok boy ayo tan dura jira tan wala no ayyoota as keessa jiraachuu ni malu normally namni kamuu quuqama keessa jiru keessumaa generationiin as keessa jiru kun yaa'u maaliin akka barannee waan beeknuu fi nutti dhaga'amu feeling yookaan immoo yaada antini keenya haasa'uuf malee nuni dubbanneef waan jijjiirru yookaan dubbachuu dhiisneefis deeggaruu dhiisuu miti wanti jijjiiramu adeemsa qaba waan ta'eef garuu immoo faayidaa fi miidhaan adeemsa kana kaayyoon isaa maali yeroo kanatti maal eessaa dhufee isa jedhu namni kamuu ilaaluun dirqamadha. Barri nuti jirru kun keessumaa namoonni Afrikaan kun yeroo kolonii jala turanii afaanota biyyoota Awurooppaa kanaadhaan kolonaayiz waan ta'aniif afaanota naannoo sanaan kolonaayiz ta'anii afaan baranii qubeewwan garaagaraa laatinii kana fayyadamuu fi baay'inaan akka isaan enforce ta'anii fi afaan ammallee dubbatamu Afrikaa keessaa except Itoophiyaa fi biyyoota muraasa yoo ta'an alatti afaan Ingiliffi kun akka afaan tokkoffaa isaaniitti kan isaan fayyadamu suni sababa yeroo siyaasa bara sana keessa ture waan ta'eef jechuudha. Yeroo ammaa garuu waggoota 50 asitti biyyi kolonii jala turte hin jirtu. Kanaaf waggaa 50 asitti namni kamuu afaan isaaf ta'ee itti fayyadamee addunyaa kana waliin socho'aa jira. Addunyaa kana walii galaa jira, dorgomaa jira. Bara 2024 keessatti qubee haaraa bocuun keessumaa uummata Oromoo miliyoona 60-70 ta'uuf barbaachisaadha yoo jenne gaaffiidha. Lammaffaan immoo generation gaappiitu uumama osooma barbaachisummaa godhatee generation gaappii kana yeroo jedhu ganaa barnoota kana xiinsammuu guddaa fi yeroo salphaa waan fudhatu miti. Namni ganaa baratee barsiisa adeemsa salphaan fudhatu dhaloota haaraa ganaa duuba kana dhufu generation bira uumama. Sun immoo guddina saba sanaa fi adeemsi sabni sun karaa afaanii ikonomikaalii ta'uu danda'a, politikaalii ta'uu danda'a, hawaasummaadhaan ta'uu danda'a. Wantoonni inni dhabu waan salphaa miti. Afaan jechuun eenyummaadha. Afaan jechuun kan dubbatanii yaadaa fi eenyummaa fi garaa ofii hundumaa beeksisan addunyaatti walii galanidha. Kanaaf har'a ganaa qubee namni Oromoo ta'e afaan kana qubee kana baratee addunyaa wajjin dorgomuu waliin wal baruu jechuun I don't know jaarraa tokko wal nu fudhachuu danda'a jechaadhaan akka kootti. Maaliif walgataa walgadhiisaa wal faana deema waan ta'eef wanti kuni kaayyoon isaa fakkeenyaa fi dhaloonni amma jiru kuni afaan Oromoon afaan federaalaa biyya kana haa ta'u kan jedhu keessaa maaliif sababni isaa afaan barreeffamaa ta'eera, afaan addunyaa ta'eera, afaan googilii ta'eera, afaan lakkoofsi uummata addunyaa kana keessaa yookaan akka Afrikaattis akka Itoophiyaattis sadarkaa keessa jirudha dubbachuudhaan itti fayyadamuudhaanis qo'annoo garaagaraa gaggeeffamuudhaan jedhamee haasa'ama. Kana balleessinee kaanee afaan namni tokko beekuu fi haasa'uu hin dandeenye uumne lafa keenyeetti afaan Oromoo afaan biyya keessatti dorgomsiisaa gochuu dandeenya moo? Amma siyaasaanis boodattafne ikonomiidhaanis duubattafne ammas Oromoon deebi'ee lafumarraa akka badudha moo maalidha kaayyoon isaa? Meeshaa akka bifa kanaan gaafa yaadnu faayidaan inni tarii afaanonni qubeen amma jiran kun parsentii 99 keessaa parsentiin tokko rakkoo ni qabaachuu danda'a. Wantoota isaan listii godhanii dhaan yookaan qubeewwan dachaan jabaachuu hin danda'an maaliif qo'attoonni saayintistoonni afaan Oromoo kanas ta'e afaan akka afaanittis qo'atanii rakkoo xiqqoo jirtu sana furuu irratti xiyyeeffachuu dhiisanii qubee isaan uuman sunuu qubee giizii yookaan amaariffaa irraati baay'ee amma yoo feesbuukii seentanis haa ta'u wantoota garaagaraa iddootti fudhatame liinkiin isaa argamaa jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf ani akka yaada kootti faayidaa iyyuu hin qabu surumaa faayidaa hin qabu miidhaa isaa fi uummata Oromoo duubatti hambisu siyaasaa fi ikonomikaalii uummata Oromoo balleessuu
siyaasa keessaa baasu afaan Oromoon yookaan Oromoon akka afaaniin addunyaa kanarra hin dorgomne taasisuudha waan ta'eef akka kiyyatti dogoggora guddaa fi ajandaa uummata Oromoo irratti miidhaa adda addaa qoqqoodiinsa wanta garaagaraa fiduu danda'udha jedhee nama waan ta'eef ani yaada kiyya kanan qaba galatooma waan namattani. Okay, galatoomi. Abbiyyoo itti fufi. Galatooma waa baay'eedha dubbattanii waan tokko wanni qubeen kunii wanni inni as fidee namoota sadiitu as keessatti uumamee jira amma ajandaa namoota sadii namoota afurtu jira namoonni tokko tokko finxaaleeyyummaa amantiidhaa Oromoo Islaamatu qame jee kun Oromoo Islaamatu maal godhe jee jaanii ajandaa Oromoodhaa wanni itti uuman warreen ajandaa cimaa godhatee kanaan deemu jira. Murnoonni gara baa kanarraa qubee ishee Bakrii Sabalorraa fudhate jee warri isa kana arrabsu isa xiqqeessuu deemus akka jabatti jabaatee deemutti jira. Murni tokko immoo ilma keenya warra gartee biyyaatiin dirree dhawaadha jee ejjennaan nama biraa Oromoo biraa xureessaa jirus numa mul'ata. Kanarraa kanaf immoo lakki yeroo kanatti qubummaan kunuu ergaa ittiin dabarfachuu fi qubeenii ergaa keenya dabarfachaa jirra. Qubeen tun gootota ilmaan Oromoo meeqatu itti wareegamee lubbuu itti dhabee sababa qubee kanaa fi wanni kuni Oromoon amma rakkoon ishiin keessa jirtu rakkoo biraati. Yeruma kanattu maaliif barbaachisee ajandaan kun nutti gad dhufa jee warri dubbatee onni irraa dubbatus jira. Kun hundi walitti laaqamee Oromoo burjaajessuudhaaf waan godhamuu jechuudha. Qubee uumuu yoo taate namni amma Oromoon rakkoo qubeen qabdu xayyaara faa waan akka makiinaa faa nama waan nu tolchuu feenaa waan akka elektirikaa waan itti fayyadamu hanqinni hedduun nu bira jiru jira. Teknooloojii irraan zeeroo irra waan jirru sila teknooloojiin bareeda ture qubee tolfamee jira eeni qabna amma dhimma itti ba'aa jirra. Kunummaanuu innummaan jiru kunu sirnaan gartee Google keessa seenee itti fayyadamuufuu hedduu gahaa miti. Garuu immoo addunyaadhaan waliin nu galchee jira. Akka ajaa'ibatti dhaloonnis ergaa addunyaadhaa itti hubataa ergaa ofiitis addunyaa itti hubachiifataa kuni bareedadha. Amma qubeen kun namticha kuullee jaamu maali eenyu Master Hasan namaan akkaan jaaladhu namaan akkaan kabaju nama jechoonni isaa namatti mi'aawu nama seenaa sirritti lafa kaa'ee dubbatu aadaa fi seenaa Oromoo baay'ee irratti nama cimaadha. Cimina isaa kaa'uufillee barbaachisa. Garuu immoo wanni kun daandiin inni qabatee ittiin dhufe kun kallattii hedduu of keessaa qaba. Oromoo tanaa waan biratti geessuudhaaf yoo abshaala taanee dafnee jalaa deebine malee warra onni irraa kiristaana muslima jibba jee hojii akkanatti uffata facaasu jira. Maaliif seera qaba qubeen tokko uummatatti osoo gadi hin baane mari'achiifamee yoo wanni kun ulaagaalee hin guunne achumatti hambifamuu irra ture. Gadi baasuun wanta caffee Oromiyaa hayyoonni yuunivarsiitii biiroo barnoota Oromiyaatii fi kun yuunivarsiitii keessa jiru biyyattii san keessa jiru irratti osoo mari'atanii ulaagaalee isii irratti gartee sirrii qubeen kun ni madaalaa jaanii yeroo kanatti waa hunda laalanii osoo gadi hin murteessin uummatatti hin fidin fuudhanii facaasuun kun namni siyaasa hubatu Oromoo uummata na burjaajessuudhaaf akka Oromoon tun daandii tokko qabanneef wanni kun itti gad dhufe. Kanaafi waan kana kallattii sanitti ilaaluun barbaachisa. Lammata qubee tolchuu yoo taate fakkeenyaaf maqasa mataa ol deebiftee gad deebiftee labbaa gamana qabdee gamas as deebiftee qubee afur cilfaa gamana gamas ol deebiftee qubee afur mushutaa dugugduu rifeensa filatan kana gad deebiftee labbaa ol cinaachatti yoo qabde qubee afur. Kana jechuun namni kamiyyuu waan kana itti yaadee ennaan godhuu danda'a. Anillee waan qubee Oromoo irratti waan barreessee lafaa qabu hedduun lafaa qaba. Fakkeenyaaf anummaan isin gartan kun garuu hamma sadarkaa Oromootti gadi hin baasan kun xiqqoo jarjara qabaani jarjaree wanni kun barbaachisallee miti. Ammoo qaamni baasallee sirriin goone qubummaan kunuu qubee Oromoo
qubeen tun beeka hawaasa tokko kan fakkaachuu qabdi. Amma dhaloonni qubee laatiinii kanatti fayyadamee ergaa isaa itti dabarfachaa jira. Addunyaallee salphatti qunnamaani yoomitti qubeen kun kan nutti dhufe lammata qubeen kun qubee habashaa faa fakkaata. Qubee gi'izii faa fakkaata. Wantoonni kun akka kiyyatti isa xiqqeessuu fi isa arrabsuu irraa namni tokko waan danda'u ni godhaa. Beekamtii barbaadafis ni godhaa. Saba isaatiifis yaadee godhuu danda'a. Kanaaf jecha gartee isallee xiqqeessuu fi nutis wal dura dhaabbachuun hin barbaachisu. Qubee kana abbaan gabbaase godatti nurraa deebisu. Amma immoo erga takka gabbee summiin warri gartee sirri jee fudhates gana miidiyaan kun nama hunda waan wal qixxeesse asirratti bee galgala ganama ajandaan kun hin dhaabbatu kan itti fufu yeroo dheertuudhaafi warreen kunis wal arrabsuu haa dhiifnu nuti warri Oromoo qulqulluu taane dhiigan amantiin wal arrabsuun nun barbaachisu. Qubee ishee Muhammad Rashaad Hayilee Fidaa kan jaamus Hayilee Fidaa ilma Oromooti waan fooyyesse ni qaba. Ishee Muhammad Rashaadis waan godhe ni qaba. Wanni kun isaan hundinuu ilmaan Oromooti. Seenaa waliin saamnu ilmaan Oromoo seenaan Hayilee Fidaa tashee Muhammad Rashaadi tashee Muhammad Rashaad ammoo Hayilee Fidaati. Nuti amma rakkoon teenya rakkoo ishee Muhammad Rashaadii fi Hayilee Fidaa osoo hin taane rakkoo du'aatii lubbuutu nurra jira. Kanaafuu an akkasitti ilaala. Wanni qubee jaamu yeroo kanatti nun barbaachisu abbaan fuudhee bakka irraa fidetti haa deebisu. Waan birallee akka nu yaalu immoo namni cimaan akkanaa kun waan biraa akka nu yaalu abdii qabaa. Kanumaan jechuu barbaada jaallan kiyya waan kana jalaa deema. Warri immoo qubee ishee Bakrii Sabaloodhaa sun xiqqoo ni ulfaattiyee yaaliin godhamee ture dhiises amma ta mucaa kanaa walitti fiddanii mucaa kanallee arrabsuu fi jibbuu fi xiqqeessutti deemullee nun barbaachisu. Yeroollee yeroo sanii miti sanillee miira keessa galtanii isa oo arrabsitan namni isa deeggaruu keessattuu dhaloonni dirree dhawaadhaa miira keessa galanii akka malee hojjechaa jiran kunillee gaarii miti. Namni kutaadhaa fi miti gisee waa nama qeequ wallagga ta'ee qubeen kun sirrii miti yoo jiru waa'ee ati islaama takka Harargee taatee fi miti. Wallagga keessa islaamni akkasumatti akka jiru maajoriitiin wallagguma kanaa musliima akka ta'u namoonni keenya beeytan irra baay'anii kanaafuu rakkoo kana wantoota akkasii waliin qabsiisinaa wanni irratti fokas goonu sirrii miti jennaan sirrii miti wanni inni sirrii hin taaneef kanaaf sirrii miti jennee bira dabruu danda'uutu nurra jiraata. Finxaaleeyyiin kana ajandaa godhatte beekaa wal lolchiisuudhaaf waan kana osoo hin fudhatin sirriidha. Qubee Oromooti yaanii warri yaa'ii godhus as keessatti hedduu garre warri jibbaa Oromoo qabu. Akka Oromoo wal loltu akka Oromoo walitti buutu warri barbaadu beekaa ajandaa afarsanis miidiyaa kanarratti ilaalaa jirra. Kanaafuu waan kana kallattii sanitti hubadhaatii biraa deema. Galatooma.